Viidiyoo tana keessatti ati viidiyoo editara ta'uu barbaadda yoo ta'e, viidiyoon tun siif qophoofte. Viidiyoo editara ta'uudhaan maallaqa guddaa irraa hojjechuu dandeessa. Garuu immoo jalqaba kan dursu viidiyoo editarri maalidha? Viidiyoo editara akkamitti ta'uu danda'a? Viidiyoo akkamitti edit gochuu danda'a kan jedhu deebuu qaban. Kanaaf viidiyoo editara taatee maallaqa gaarii argachuudhaaf maaltu si barbaachisa? Salphumatti kaameraa qaalii ta'e yookaan immoo guddaa ta'e, kompiitara qaalii ta'e, istiidiyoo gurguddaa ta'e, sooftiweera maallaqaan bitaman kanneen osoo isin hin barbaachisin akkamitti viidiyoo editara ta'uu akka dandeessan viidiyoo kana keessatti isinitti hima. Dhaabbataadhaan viidiyoo editara yookaan taatan taate namoonni adda addaa biroodkaastiiwwan gurguddoowwan viidiyoo editara ciccimoo ni barbaadu. Kanaaf maallaqa guddaadhaan qaxaramtan. Viidiyoo editara tokko isiniif haa kaasu. Meekii Istaar. Doonki Tiyuubii irratti ni beektan. Yeroo ammaa kanatti Star Academy kan jedhamu koorsii viidiyoo editaraa kan qopheessee fi Star Academy keessatti viidiyoo editara ta'e bifa professional ta'een kan galmeessudha. Mucaan kun ka'umsiisaa viidiyoo editara xiqqoorraayi. Har'a immoo kaampaanii guddaa namoonni dheqanii bifa professional ta'een viidiyoo editara itti baratanidha. Sadarkaa kana ga'uudhaaf xiqqeenya irraa jalqabuu qabdan. Bilbila keessan qofaan wanti biraa isin hin barbaachisu. Bilbilli qofti gahaadha. Laaptooppii yoo qabaatan weel. Kompiitaras yoo qabaatan bareeda. Garuu immoo istiidiyoo cimaa isin hin barbaachisu. Kan isin barbaachisu sammuun keessan viidiyoo editaraaf wantoota nama isinitti himuudhaaf deemu kanneen yoo kan guutan ta'e viidiyoo editara cimaa ta'uu dandeessan. Hanga dhumaatti yoo kana wajjin turtan ta'e immoo karoora keessan kan guyyoota 30 viidiyoo editara ta'uudhaaf isin gargaaru isiniif kenna. Tippii kanas argachuu dandeessan. Har'a viidiyoo editara ta'uudhaaf wantoota guutuu qabdan 8 ilaalla. Wantoota kanneen yoo guuttan viidiyoo editara cimaa ta'uu dandeessan. Maallaqa guddaas arni gochuu dandeessan. Argachuu dandeessan. Dhaabbataadhaan viidiyoo editara yoo taatan hojii dhaabbataa godhatanii seerratti hojjechuu dandeessan. Viidiyoo editara akkamitti ta'uu akka dandeessan amma isteeppiidhaan isiniin dhaqqabaa hanga dhumaatti na faana turadha. Ani Mu'eedha. Chaanala kan koo Soofuma Raapirraa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan, YouTube chaanaaliin kun hojiiwwan onlaayinii dhaabbataadhaan isin hojjechuu dandeessan. Akkanumallee hojiiwwan teekinooloojii fi barnoota teekinooloojiidhaan wal qabate bal'inaan isiniif dhiyeessuutu irratti argama. Dabalataan immoo reaction viidiyoowwan adda addaa isiniif dhiyeessuu irratti argama. Kanaaf subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaadha. Viidiyoo editara ta'uu barbaadda? Har'a viidiyoo editara akkaataa ittiin jalqabuu dandeessu. Kompiitara qaalii, istiidiyoo qaalii, kaameraa qaalii, sooftiweerii qaalii osoo isin barbaachisin bilbila keessan qofaan akkamitti ta'uu akka dandeessan isteeppiiwwan kanneen 8 isinitti himaa irraa fayyadamaadha. Tokkoffaa irratti smartphone yookaan immoo laaptooppii giddu galeessa ta'e qabaachuun gahaadha. Namni tokko viidiyoo editara ta'uudhaaf wanti isa barbaachisu laaptooppii yoo qabaate yookaan bilbila yoo qabaate gahaadha. Istooreejii isaa raamii gaarii kan qabu yoo ta'e moor filatamaadha. Sababni isaas viidiyoo editara ta'uudhaaf deema waan ta'eef. Jalqaba irratti smartphone yookaan immoo bilbila harkarraati yookaan immoo kompiitara giddu galeessa taate, laaptooppii giddu galeessa taate qabaachuun dirqama viidiyoo editara ta'uudhaaf. Lammaffaa irratti immoo viidiyoo editara ta'uudhaaf kan isin barbaachisu viidiyoo editing apps or software no. Isa kana yoo qabaattan hedduu tokko salphaadha. Viidiyoo editara ta'uudhaaf nam tokko viidiyoo edit ittiin gochuu kan danda'u sooftiweerii yookaan immoo appilikeeshinoota qabaachuu qaba. Fakkeenyaaf viidiyoo kan koo edit kan ittiin taasisu CapCut'dha. So viidiyoo CapCut'dhaan edit godha. VN kan jedhamu jira, Adobe Premiere Pro kan jedhamu jira, akkanumallee kanneen adda addaa KineMaster baay'eetu jira. Isaan kana keessaa kan barbaadan, kan dandeettii keessanitti qabdan, dandeettii keessanitti cimsachuudhaan appilikeeshina keessan irratti yookaan immoo bilbila keessan irraa qabaachuun gahaadha. Viidiyoo editara ta'uudhaaf. Sadaffaa kan isin barbaachisu cutting and trimming kan jennu. Viidiyoo addaan kutuu, guuttanii keessaa baasuu, kilippii walitti hidhuu fi kan kana fakkaatan jechuudha. Viidiyoo edit yeroo gootan bakka itti viidiyoon sun tiraakii qabu yookaan immoo rakkoo itti qabu kuttanii keessaa baasuu. Kana jechuun cut jedhama. Trimming jechuun bakka lamatti viidiyoo addaan bakka itti kutan sun trim jedhama. So isa kana maalidha? Sooftiweerii san irratti barachuudha. Eegdanii achirratti yoo baratan cut gochuun maalidha? Trim gochuun maalidha kan jedhu yoo adda baafattan hedduu tokko murteessaadha. Inni afuraffaadha immoo text in the caption jedhama.
Teekist jechuun barreeffama gidduu irratti amma fakkeenyaaf soofuma raappikoo kan jedhu taate inni kun maalidha? Teekistiidha. Viidiyoo edit yeroo taasisu kan itti galchu jechuudha. Inni biraa immoo kaapshin kan jedhamutu jira. Kaapshinii akkamitti fayyadamuu akka dandeessan. Kaapshin jechuun wanta an haasa'u kana barreeffamaan asirra kaa'u jechuudha. Wanta an haasa'u fakkeenyaaf akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii soofuma raap. Isa kana isteeppii an haasa'u wajjin kaa'u jechuudha. Kaapshiniin isa kanaadha. So isa kana akkamitti fayyadamuu akka dandeessan beekuudhaan viidiyoo editeerii tokko jalqaba irratti isa kanas beekuun murteessaadha. Shanaffaa irratti immoo wanti isin barbaachisu muuziqiinda saawundi effect jennutu jira. Egaa as keessatti baakgiraawundi irratti voisii adda addaa al tokko tokko baakgiraawundi irratti voisii adda addaa akkamitti itti galchuu akka dandeessan, saawundi adda addaa akkamitti itti galchuu dandeessan. Okay, isa kana sirriitti fayyadamuu akkaataa ittiin dandeessan viidiyoo editara tokkoof wanta barbaachisuudha. So isa kana akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan baruudha. Jaffaa irratti immoo color correction kan jedhudha. So brightness, contrast, halluu viidiyoo sirreessuu amma fakkeenyaaf viidiyoon kan kun normal isa kanaadha. Isa kana gara isa kanaatti jijjiire. So steepii kanaan halluu viidiyoo brightness kennuudhaan, contrast kennuudhaan, halluu miidhagaa kennuudhaan viidiyoo miidhagaa ta'e akka uumamu gochuu jechuudha. Isa kanaadha. Color correction kan jennu jechuudha. Isaan kanneen hundayyuu viidiyoo kanatti aantee hojjetamtu irratti akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan CapCut irratti isinitti agarsiisa. Viidiyoo editara tokkoof wanta barbaachisu viidiyoo san immoo maaliidhaan goona jechuudha, hojiidhaan taasifna. Har'a immoo sagaleedhaan kan isiniif ibsuuf wantoota kanneen nootii qabattaniiti yoo qaqqabattanii wantoota kanneen irra qofatti yoo kan yaalii taasiftan ta'e viidiyoo editara ta'uu dandeessan. Inni kunis isa ja'affaadha. Torbaffaatti ceeneetiin jirra. Creativity and practice. So sooftiweerii qofa beekuun CapCut fakkeenyaaf CapCut qofa beekuun gahaa miti. So sooftiweerii kanarratti guyyaa guyyaadhaan practice gochuudhaan dandeettii keessan guddisuu qabdan. So creativity fi practicing murteessaadha jechuudha asirratti. Guyyaa guyyaadhaan viidiyoo tokko irra deebitanii edit gochuu yeroo barachaatiin deemtan wantoota amma isiniif himi. Framing and akka jedhu kana sound effect akkamitti itti galchuu dandeessan, color correction akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan, music and sound effect background irratti akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan, wantoota kanneen sirriitti barachaatiin deessan. Transition hin jira, animation hin jira. So suuraa tokko immoo viidiyoo sana irratti galchuun jira. So kanneen maal akka fakkaatu guyyaa guyyaadhaan practice taasisuu, yaalii taasisuu jechuudha. So creativity fi asirratti practice creativity isin application kana value isin kennan. Fakkeenyaaf sadarkaan software fi application kanneen illee garagara. Fakkeenyaaf Adobe Premiere hedduu tokko giddu galeessaadha. Adobe Premiere Pro irra yoo dhaqxan immoo bifa professional ta'een achirratti dashboardiin sun iyyuu hedduu adda baasuudhaaf achirratti wantoonni argaman adda baasuudhaaf hedduu sirra rakkisuu danda'a. Garuu more CapCut isaan kanneen giddu galeessa ta'ee namoota dakana jiran irraa kaasee hanga sadarkaa professionalaatti argamaniif illee viidiyoo professional ta'e edit gochuudhaaf kan fayyadudha. So creativity fi practicing hedduu tokko murteessaadha. Yaalii taasisuu jechuudha yeroo yeroodhaan. Saddeettaffaan immoo transition and effect yookaan immoo transition jechuun viidiyoon tokko haasaa tokko irraa bakka tokkotti yeroo deemu transition hedduu kanatti taasifamu sirreessuu jechuudha. Animation hin jira. So effectiin adda addaa as keessatti galchuu dandeessan. So kanneen sirriitti itti fayyadamuu yoo kan dandeessan ta'e viidiyoo editarri tokko editingiidhaaf wanta isin barbaachisu guuttaniitiin jirtan jechuudha. So editara ta'uudhaan maallaqa argachuu dandeessan. Viidiyoo bifa professional ta'een edit erga taasiftanii booda immoo akkamitti itti fayyadamtanii beekamtii argachuu kan dandeessan dhumarratti isinitti hima. Miikii Staaris isa kana fayyadame. Star Academy kan jiru kan hundeesse kanaan dura viidiyoo editara Dongi Tube kan ture jechuudha. Namoota baay'eetu bayaatiin jira viidiyoo editingiidhaan bifa professional ta'een so isinis akkas ta'uu ni dandeessan jechuudha. Xumura irratti immoo viidiyoon editarri tokko akkamitti of beeksisuu akka danda'u isiniin dhaqqaba. Karoora ji'a tokko isiniif kenna TP kana jechuudha. Viidiyoo editarri tokko editara ta'uudhaaf ji'a tokko keessatti karoora akkamii yoo kan qabatu ta'e viidiyoo editara cimaa ta'uu danda'a kan jedhu isiniin dhaqqabu. Fakkeenyaaf torbee jalqabaa irratti bilbila keessanirraa CapCut yoo qabaattan CapCut keessa seenuudhaan maal barattan jechuudha. Viidiyoo tokko itti galchuudhaan akkamitti cut gochuu akka dandeessanii fi trimming yookaan immoo addaan kutuu trimming gochuu akkaataa ittiin dandeessan ni barattan torbee tokkoof jechuudha. Cuttingiin maal akka fakkaatu jechoota hin taane gidduu san keessa yoo jiraate viidiyoo san keessatti wanta hin barbaachifne kuttanii keessaa baasuu jechuudha. Cut jechuun waan biraati miti. So trim gochuun immoo akkamitti danda'a? Isa kana sooftiweerii yookaan immoo appilikeeshina sanarra seenuudhaan barattan jechuudha. Isa kana torbaan tokko. Torbaan lammaffaa irratti immoo
teekstiin akkamitti akka fayyadamtan, kaapshinii akkamitti akka fayyadamtan ishii muuziqii yookaan immoo sound effect akkamitti akka fayyadamtan torbaan lammaffaa irratti ofii keessanii viidiyoowwan garaagaraa kanaan dura hojjetaman ilaaluudhaan sooftiweerii adda addaa fi appilikeeshinii adda addaa irra seenuudhaan ofii keessanii practice gochuu yaalii taasisuudha isin barbaachisa jechuudha. Torbee sadaffaa irratti immoo maal barattanii color effect in the transition kan jennu kanneen bakka tokkotti yaalii taasiftan. So fakkeenyaaf kalarii akkamitti akka itti galchuu dandeessan, kalarii viidiyoo sanii akkamitti miidhagsuu akka dandeessan, effektii akkamitti itti galchuu akka dandeessan, akkasumallee transition maal fakkaata? Haasaa tokkorraa gara tokkotti yeroo al tokko tokko transition fayyadamtan. So transition sun animation qaba. In animation in the out animation kan jedhamutu jira. Isa viidiyoo itti aantu keessatti waa'ee viidiyoo editor tokko main point jalqaba irratti wanti isa barbaachisu maalidha kan jiru viidiyoo gabaabduu isiniif hojjedheetiin jira. Viidiyoo san keessatti ni ilaaltan. So viidiyoo san keessatti viidiyoo editarri wanta guutuu qabu main kan jedhamu jechuudha. Isaan kaawwan dandeettiin isaa konfidensiin isaa guddachaa akka deemuun itti dabalachaa deema. Main kan jedhamu immoo isa amma isiniif ibsa kanneen qabatamaan isiniif hojjedha jechuudha. Torbee afuraffaa irratti immoo maal hojjeta? Amma cutting baratee jira, trimming baratee jira, tekstii akkamitti galchuu akka danda'u baratee jira, caption akkamitti galchuu akka danda'u baratee jira, music in the sound effect akkamitti itti fayyadamuu akka danda'u baratee jira, effect akkamitti akka fayyadamuu itti danda'u baratee jira, transition akkamitti fayyadamuu akka danda'u baratee jira. Torbee afuraffaa irratti immoo viidiyoo guutuu ni hojjeta. Viidiyoo 3 hanga 5 kan ta'an ni hojjeta viidiyoowwan garaagaraa jechuudha. Edit gochuudhaan irra deddeebiidhaan. Ergasii immoo practice taasisee konfidensiin isaa barnoota ofii dandeettii ofii cimsaatiin ni deemaa jechuudha. So ergasii immoo wanta hojjette kana walitti qabuudhaan portfolio yookaan immoo seenaa kan kee bakka keetti tokko uumtaa jechuudha. Ergasii immoo YouTube creator ta'uu dandeessa, TikTok creator ta'uu dandeessa, editing hojjechuudhaan business argachuu dandeessa. So viidiyoo garaagaraa edit gochuudhaan namoota barsiisuu dandeessa barbaadde of beeksisuudhaaf jechuudha. Viidiyoo editor kutaa kutaadhaan addaan guuttee TikTok irra galakkisuu dandeessa, YouTube irra galakkisuu dandeessa. Ergasii immoo namoonni viidiyoo editor barbaadan atis practice gochaatiin deemta, dandeettii kan kee cimsachaatiin deemta. Ergasii immoo business mataa keetii uumaa deemta jechuudha. Warroonni koorsii gurguddaa ta'e uuman waa'ee viidiyoo editingidhaa irratti haala kanaan ka'anii sirriitti barataniiti irraa fayyadamaadhaaf viidiyoo tana isiniif hojjedhe. Kutaa itti aanu keessatti immoo barnoota biraatii fi hojii biraatii walitti deebina. Viidiyoo editor ta'uudhaan maallaqa gaarii argachuu dandeessan. Viidiyoo editor maallaqa guddaan bakka irraa argamuudha. Itti fayyadamaadha guys. Kanarraa asirratti xumuree jira. Viidiyoo biraatii walitti deebina hanga sitti nagaa turaa isiniin jechaa warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo biraatii wal argina hanga sitti nagaa jiraadhaa.